Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ነጋ ጅርቱ isinin jedha meeshaa bareeda tokko qabadhee dhufe meeshaan kunillee security cameraadha. Security camera kana yoo barbaadan girgiddaa irratti yoo barbaadan immoo akka ampuulititti itti fayyadamuu dandeettani. Meeshaan kun Wi-Fi-dhaan hojjeta yookaan interneeta yoo qabaattan akka barbaadani bilbila keessan irraa ajajuu dandeettanii waan naannoo san dhufellee bilbila keessan irratti isinii erga jechuu alaartii qaba alaartii san bilbila keessan irra isinii erga bakka barbaadan irraa hordofuu dandeettan jechuudha nageenya qe'ee keessanii eeggatuuf akkuma argitan yoo waa arge wajjin zoora motion sensorii waan qabuuf waan socho'u san waliin innillee socho'a jechuudha direction jijjiirata. Kaameraan kun yoo waa arge ifaa itti ibsa sagaleellee akkasuma dhageessisa jechuudha. Kaameraa kana fayyadamtanii nageenya qe'ee keessanii bakka barbaadan irraa eeggachuu dandeettanii akka isinin dabarre isinin jedha bitadhaa itti fayyadama biyyallee erguu dandeettanii itti fayyadama isinin jedha linkiin viidiyoo irra jira akkuma argitan kunoo bakka ma'ani deemu mara na wajjin deema jechuudha kwaalitiin isaallee baay'ee jaba halkanii amma kuni halkan keessa akkana kwaalitii waan argisiisan hunda isaa adda baasee argisiisa jechuudha kanaaf kwaalitii jabaa qaba bitadhaa itti fayyadama linkiin isaa viidiyoo irra jira bitadhaa itti fayyadama isinin jedha. ሊንኩ ቪዲዮ ላይ ያለላችሁ በጣም ምርጥ ካሜራ ነው እንዳያመልጣችሁ ገዝታችሁ ተጠቀሙበት የቀያችሁ እንዳይነጠብቁበት ላለው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ